Somaalitiin taqarrabaatee iyyite egzayitu isii ilaaleetu sodaadhe. Egzayitu sodaadhu bakka dhiisii yoo sodaatte hin koriin hin bahinii dhiisii naan jedhe yaabbatiin bakka dhiisii naan jedhe. Jennaan ani sodaadhu hin jeen yaabbatiin ni dhiisii naan jedhe sodaataa jirta lakkii sodaadha jechuun bakka abbaa manaa keessan biratti beetanii yoo sodaatanii xiqqoo jajjabaachuu qabdan beetanii lallaafatu hin qabdanii. So baka ni jerami ya guys haye jawab dulu etin gizan akmarabo akasih iye boni ni je wallahi garu Allahu akbar ile je etin jawab ma Allahu akbar janna men dagaw janna men dagaw dinnan iye ga je sambud rabbi sada duisa nabu senan nasi kursi senan jajj dabate haa gammadu namni yoo waan gaarii dalage hawaasa keessatti yoo waan gaarii ho'i dalage xiqqaa guddaan kan nama beeku kan nama hin beekne sirraa gammada walitti dhufeenyi keessan walitti dhufeenya barakaa qabdu rabbi isin haa taasisu hamtuun isin rabbi isin irraa haa qabu ijji isin laalte jagaara laalte haa taatu haasidiin isin hin argini namni nama hinaafu isin irraa eegalee cufa ilma namaa biratti rabbi biratti illee hin barakatini har'a isin ijoollee xixiqqoo lafaa dhuftanii nama gartee waa hedduu hawaasni isin irraa eeggatu kaleessalleen hawaasni kan isin jaalatuuf akhlaaqa qabdanii kabaja qabdanii safuu qabdanii duudhaa qabdanii waan cabsitan takka hin qabdan dhugaa rabbi yoo dubbannu taate ammalleen sanii ol kabaja isin irraa feena akka ilmaan oromootiif sagalee taatan akka hawaasa keessan beekumsa kalee qabdaniif dandeettii kalee qabdan walitti dhufeenya keessan keessa ammoo oromoonni fayyadamtii dheetti yaadaani kanaaf rabbi barakaa isinii haa kennu ilmoo akka keessanii ka biyyatti rabba'aan taane ka gartee ba'aa ummataa baattu rabbiin isinii haa kennu umrii isin haa dheeressu wallahi hedduun isin jaalanne hedduun isin kabanya hadho so isin ganda namaa xiqqeessitanii namni cufti gaafa isin asirraa dhabamtan akka ija ofiitti isin ilaalu isin xixiqqoodha namni isin dura jiru jira ka abbaa isinii ta'u ka isinii haadha isinii ta'u jira jechuudha warri asirra faayidaa asirraa hin qabne warri galgalaa ganama ganda namaa xiqqeessaa deemu kanaa miti guddinnaadhaa miti wanti ilaalamu keessa namaati wanti ilaalamu ammallee rabbi barakaa isinii haa kennu rabbi umrii keessan wajjin isin haa tursiisu kabajaaf jaalalli isin jidduu jirtu kun dabalamaa haa deemu ammalleen kaleessallee teenya hadhallee teenya ilmillee kaleessallee ka gartee jaarraa abbaa gadaati ka waaqoo guutuuti ka oromoo hundaati takkaan ilma baaleetiin jenne takkaan talaara argeetiin jenne kama oromootitti isin beeyna rabbi barakaa isinii haa kennu nu jijjiraadhaa hamtuun isin hin argine jidduu keessan qilleessin seenini afaan keessan rabbiin afaan quraanaa haa godhu hizbii fi hasaadiin jidduu keessan hin seenini barakaa isinii haa kennu enna kaama kiteenne wallahi hedduun isin jaalanna xiqqeenya irraa isin hordofna waan hawaasaa irratti sagalee hawaasaaf taatanii wallahi baay'ee isin jaalannaan warra rabbi isin haa jaalatu akkanumaa mee ijoollee wallahi nama takkaa gabbayee yoo nama hinaaftoo taate malee makin akkasii ibsishaan akkasii jedhu nama takka nagarreen wallahi maaliif isintu waa namaan hin jenne amma wanti akka amaanaati isin irraa eeydu oromooni akkuma kaleessaa sanit jechaaf gocha namaatiif gurra kennuu dhiiftanii bultii teessan gartee bultii barakaa rabbi isin haa godhu waan oromoo irratti dalagu akkuma kaleessaatitti waan gartee nama dhuunfaatiif akkasii irraa dubbachuu dhiiftanii waan hawaasaa qofa akka dubbatan kanuma isin irraa eeyna isin jechuu barbaadee galatu ulfaadhu obboleettiiti. Guys, one of you live register miti. Ya mani me. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Alhamdulillah nagaa akkam jirta qaaliiti. Jirra wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Carraan arganne rabbi sinaa jaallatu guyyaa yoo qabsooftuu irraa eegalee. Galatoom dhagaan jira dubbadhu galatoomi. Guyyaa qabsooftuu irraa eegaltee aga har'a gaa'ila godhattutti numa si hordofa. Maasha Allah hedduun natti tolta baay'ee. Naa jiraadha atii fi haati faatee waan of wajjiniin hedduu takka isin jaaladha baay'ee dhugaa. Galatoomi shukran. Inshallah jiru ballo kan waliin kaasara qabattan rabbi sinaa taasisu waliin dullooma bilisa kiyyaa ibsiyaa wajjiniin inshallah nama ilmoo akka keessanii horatu sinaa kennu rabbiin. Sun beekani.
Hayyee wakii koo naa jiraadha dhugaa jecha isiin qabu ani jecha si ibsuun qabu si gala miti. Ani baay'ee takka har'a sun taane gaafa tiktookni kee haa jedhee banamurraa eegalee si hordofaa ture. Nama har'aas miti jechuudha. Kanaaf hedduus jaaladha. Shukran laa galatuun anillee akkasuma seenayi. Naa jiraadhu qaalicha bareeddu ko. Hayyee. Nama biraan galchuu dhiifamaa. Taphachuu feetamaa maayikii siraa gabbanu. Just akkumatti haadha faatii laayivii waliin seenee yaadde. Hayyee. Naaki teenya sirraa'een gadi buuna hammanuma siin jechuufin wal baane nurraan faffagaatina jecha namaatii fi namoota tokko tokkoof bakka kennitanii tapha kaleessa nu tapsiistanii namni waa hedduu dhiisee wal arrabsuu dhiisee gaafa isin qoosaa nama ergaa dabarsu hojii qoostanii asirratti taphattan nama 3,000 4,000 dhufee namni jala kana ta'a. Achi taa'uun namaa ammoo hammeenya qabaateeti miti namni waan jaalattaniif isin hordofa. Jaalala namni isin jaalatullee ofirratti beekaa nurraan fagaatina. Waan kalee jaalala kalee isaa san arganne gartee jaalala biraan qabnu jettanii nun irraanfatina jechuun barbaade. Namni hedduun isin jaalata. Akkasii maakii ta'e nu jajjabaadhaa nama biraa gasitillee naqachuu barbaadde isin jala irraa gadi buuna. Jajjabaadhaa ulfaadhaa asumaanii fooloo kanallee deebi'ee akkaawuntiin kiyya ka duraanii gubate. Ka duraanii gubate maal jette? No nuti warra miidiyaa irraa baduu miti hin dhufna malee. Yaa akkasii jabduu ta'e dhugaa rabbi namuma jajjaba gaafa waa namni waa namaan jedhuuf wanti isin beekuu qabdani namatti himta malee sitti himani xiqqaattullee ijoollomtulleeni yaada guddaa qabda kaleessa wanti ati ittiin dhiibbamaa turte tiktookiin kan kee marraa 6-7 wanti inni gubatee fi Oromoo xiqqeessitee osoo hin taane Oromoof yaadu kan kee ormi gartee orminu kan badheetu quba sitti qabee tiktookii kan kee cufaatiin ture ni beekna. Kun ammoo maaliif Oromoof? Oromoon ammoo hedduu si jabeessa hedduu si jaalata akka Oromoon si jaalatu ni beekta waan taateef jecha nama tokko tokkoo fi hoolaa tokko tokko bakka hin kennin obboleetti teenya nuti namni paarsantiin 199 ol si jaalata. Hedduu si kabaja hedduu si jaalata. Akkasiin nu hubadhu nurraan fagaatina ergaa bareeda isinirraa eeyina yaada bareeda isinirraa eeyina ijoollee teenya akkuma sirran teenya kanattu ijoollee hara galfachiiftanii jirtanii akka gaafa si walitti dabalamtanii irraa tiktookiin kuni wama jaalalaa kana hooma gartee nama badhe irraa jaalala olii qabu walitti dhufee agarsiisa malee waajibaa takka agarsiisa walii dhuftan miidiyaa kanarra deemaa hin jiru hedduu isin kabanya garuu biyya keenya gaafa dhufte gaala yaabbatu illee nima jira gaalan sodaatin jechuuf jedha ergaa kuwasamaan dabarfadha. Hayyee tole. Yaa gaalli bar gaayis gisee ol ka'u nama sodaa isin beektanii ogguu duraa akkam ture